Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isinaa dhaqqabu jecha eebba inni isheetii fi bulchiinsa magaalaa Baroodaa kutaa lammaffaa arraan tana qabannee dhiyaannee jirraati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Dargaggoon keenyaa fi dhiira dubartiini isiniif gammanne guddaanis gammanne xiqqaanis gammanne eebbate isaan dhufne darajaa gurguddaa isiniif hawwine darajaa gurguddaa isiniif hawwine. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa kabajamoo obbo Eliyaas Muhammad hawaasa bal'aadhaaf ergaa dabarsaniiti jiran. Barakuma lama motor bakaisa magaalaa Baroodaa keessatti piroojektota bal'aa hojjechaa jiran. Piroojektota kana keessa immoo fayyadamummaa dargaggootaa jechuudha. Inni galeessitee mootummaan imaammataatiin taasifamuu hojii gadi kanneen nummoosan lafarratti akkuma argaa jirtan kana keessatti magaalaa kana keessatti hojii bal'aa hojjechaa baanee bara kana keessa. Hojiilee hojjennee kana keessa immoo dargaggeessi keenya yoo xinnaati dargaggeessi soddomisetti waajjira carraa hojii uumuutiin liqeeffatee asitti hojjechaa jiraatu gosa hojii garaagaraa irratti isa kana keessa immoo wanta duraan itti argaa ture immoo qabatamaan lafa kanatti argaa jiraatu. Aannan bakka biraan laalaa ture immoo ammas toomishee kan jechuudha dargaggeessi qabu. Ijjiirraa hiikatu. Ijjiirraa kanaaf hojii asitti hojjetame kana immoo abbaan isinii jechuudha. Abbaan isinii yeroo jennu abbaa taatanii ijoollee sana dargaggeessa kana yaadaan jechaluudhaan bira dhaabbatanii asin keessa jechuudha. Bira dhaabbatanii jechuudha. Ashiin fuuldura nuti irraa mana sittee kutannu dargaggeessa kanaaf carraa hojii hin jechuudha. Waa malee mootummaa akka baankii siqqee jiru. Akka latooman abbootiin qabeenyaa keenya kan dhugatti jiranis marsi 3 4 miliyoona 3 miliyoona 2 kusachaa ture jechuudha. Nama sheekaa jechuudha. Asii kusachaa ture. Ashiin inni ittiin kusatu kun dargaggeessa kanaaf hojii hin jechuudha. Ashiin kuraan nyaata haadha kun dargaggeessa kanaaf hojii hin geessu. Dargaggeessi keenya aadaa hojii tuffachuu isaanii ba'aa jiru. Gaafa qusannaa achiin mootummaan ala mijaa'as ture. Dargaggeessi baratee hojiin dabalee abbaan dararuuti gandan dararuuti. Dirreenis kuloo fardiinis kuloo kuluu kennaa jechuudha. Gulufuun ta'eeti. Keenya. Abbaa keenya dargaggeessanii jechuudha. Keenya. Kanaaf fuulduraas hojiilee kanaa kana bal'aa kan hojjetu. Tahu saja. Itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa kabajamoo obbo Eliyaas Muhammad caamsaan dheerachuu kanaaf rahmanni nu keessa jira. Yaa manguddoota keenya abbootii gadaa dargaggoota keenya rahmanni nu keessa jira. Yoo nuti warri lafaa rahmata waliif goone rabbiin rahmata isaa samiidhaan nuuf gallakkisa. Beelawaa keenya nyaachifne rakkataa keenya furre kan wallole walitti araarsine rabbii tokkicha dhiifama haa gaafannu jechuudhaan ergaa dabarsaniitu jiran. Ramadoni jangu kupanju. Shekolni jira, ajolni keenya jira. Ramani ilmanama keeti. Ramani ilmanama kan kas jira jo. Goba sitti kalaba. Goba ollala kalaba. Ollaan jinoo lagee waati. Ollaan saa kun aaree jira. Kushina taani aarti. Waan nyaatu ni qaba jee ollaan. Yoo ol gaafatu. Xiqqoo qabu yoo ol yokutu. Ramani ni gooti. Gaafa ani kuufamu ollaan kije ilmaan saa beelu. Ramani jira. Jiru. Gaafa taran biyyaa kuma taa'anii masjidii taa'anii bakka beektaa taa'e. Taskaana galii chachis gal. Injiru jechuudha Ramani sana. Ramani kun nufa si jira jechuudha. Warra Ramata olii godhu rabbi sinaa godhu. Warra Ramata godhu rabbi sinaa godhu. Guddoota jiru raajota kan jiru akka tubaanne isaanii dabarsee gaariidha.
abbootiin amantaa magaalaa Boroodaa fi manguddoonni biyyaa yaa Rabbi rahmata keetiin ammumatti nu dhaqqabi jechuudhaan Rabbii tokkichatti harka ol qabanii yeroo kadhatanitti turtii daqiiqaa 5 booda Rabbiin du'aa isaanii qeebale rooba samiidhaa dhangalaase galaana lafa yaasee jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حواس كينيا ولك من سارن تنبولجان كينيا بولجان مقالة برودة دا إدو مسوما خنرت ولين وافيري خنا بغرب بيتنونغي بغرب بيتنونغي ربين كينيا سبحانه وتعالى irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai isin warida ciitan irra jirtan rahmata walii godha hoggaa isin rahmata walii gootan warri samiidhaa rahmata isinii godha aji qur'aana rabbiitu kun nuti rahmata walii godhu wajjii teenya rabbi nu haadhiif ya rabbi dilii teenya nuudhiis ya rabbi waan wallaalaa talayna nurra qultuqul ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سهم هدقا طبقا دائما مجللا الى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الائسين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على أبوتي أمانتا سدن وجينين دو كنتاني وان تكو كدچوف أكاديمي ربي نسرغا جرا واقف غلني هاتو sabni ko ummanni bal'aan kun hawaasni bal'aan kun fuula kee dura tatteenyee yaa waaqayyo si kadhachaa jirra waan nu dhageesseef ganama kana si haa galatu uumaa keenya kan taate abbaa dhaloota baay'ee kanaa kan taate waaqa uumamaa kan taate si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u lafa kanarratti abboonni keenya abbootiin qabeenyaa sheekonni si kadhataniiru yaa waaqayyo nuti si kadhannaa ganama kana lafa kana midhagsitee bareechitee waan jirtuuf si haa galatu dhugumaan waan tokkoof iddoo kanatti walitti qabamne bokkaa keetu nurraa addaan cite waaqayyo bokkaa bonaa fi bokkaa kiramtii isiniif kenna jedhamee barraa'ee jira dhugumaan akka sagalee keetti fuula kee dura tetteenyee si kadhachaa jirra ganama kana araara nuu godhi hundumti keenya laphee cabaadhaan si kadhachaa jirra araara kee guddaadhaan ganama kana kara keenya koottu karaa hawaasa kanaa koottu dhugumaan duumessa kana bishaanitti kan jijjiirtu siidha duumessi kun bishaanitti haa jijjiiramu uumama lafa kanarra jiru dheebote biqiltuu dheebote beelladoota dheebote ilmaan namaa hunduma dheebote ganama kana dheebuu baasi siidha ka dheebuu baasuu dheebuu baasi dhugumaan kadhata hawaasa kanaa waan dhageesseef si haa galatu olol jedhi irraafaa bara keenya umrii keenya hundumaa bareechi misoomni lafa kanarra jiru itti haa fufu wanti bareedaan magaalaa Boroodaa keessaa haa ba'u addunyaadhaaf magaalaa Boroodaa fakkeenya godhi beekumsa guddaa dhaloota kanaaf kenni abboonni kun haa eebbifamani hojjettoonni haa eebbifamani baalasilxaanonni haa eebbifamani karaa hundumaan isaan eegi waan nu eeydeefis si haa galatu gooba kee boruun jennu gara nama kanatti waan nu kenniteef si haa galatu fudhannee jirraa maqaa waaqa tokkootiin aamiin
أبو ريتا كرب بيرا رحمة ميلان لا فودا هف مرفول مربا هفول مربا هفول مربا أنا فانجي مربا ذكر وعلى ذلك بيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo yeroo hawaasni magaalaa Baroodaa yaa Rabbii tokkicha kadhatanii sirraa hin dhabanin rahmata keetiif dheebonnee jirraa nu furijanii Rabbi kadhatanitti Rabbiin tokkichi du'aa'ii isaanii qeebale rahmata kana fakkaatu akkuma viidiyoodhaan daawwachaa jirtan kanatti samiidhaa gadi lakkise dachii dheebuu baase galaana dhagayaasee jira. Rooba addaan hin cinne kan rizqii keessaa qabnu nuufaa godhu jecha hirkannoon keenya kan yeroo maraa Rabbii tokkicha nuufaa ta'u qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban qophii wal fakkaataa biraatiin yoo Rabbi jee hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.